Dargaggoo Shifarraw Fiqiree jedhama. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Jiddaatti dhalatee guddate. Ta'us dhibee isa mudateen akka yeroo daa'imummaa isaa burraaqee taphachuu hin dandeenye. Qaamaan miidhamaa ta'us bu'aa bahii jireenyaaf harka hin kennine. Ifaajii taasisuun ogummaa fakkii isaa guddifachuus danda'eera. Agarsiisa fakkii Biiroon Aadaa fi Turizimii agar Fiqir Tiyaatiriitti qopheesse irratti dargaggoo Shifarraw fakkii hojii ofii isaa kaase agarsiisaaf dhiyeesseera. Dargaggoo Shifarraw gara hojii fakkii kanaatti haala akkamiin akka seene yoo kaasu yeroo daa'imummaa isaa irraa eegalee mana barumsaatti dabtara barnoota isaa irratti fakkiiwwan garaagaraa kaasaa akka ture yaadata. Mana barumsaatti gisee barannu dabtarri kiyya irratti anumaan irratti baradhu irratti ani waggoodha. Barsiisota wajjin gisee sanii baay'ee wallolla. Akkasitti hogganaan isaa izim jedhee irratti barreessu irratti kaasu fakkii wallolla barsiisota wajjin. Ture gini baasee hojjedheen hin beekuun. Sababa qaama miidhamaa ta'eef akka garaa isaa socho'uu kan hin dandeenye ta'us yeroo ammaa mana barnoota ogummaa fakkii seenuun barachaa hojii fakkii isaa cinatti hojjechaa akka jirus nuuf himeera. Fakkii kaasuu kanan jalqabe baay'ee dhiyeenyarra isarraa nan kaasuu danda'e dammoo yaa'u akal gudatanya ergan ta'e booda isarra dammoo aariyaa kan taate alam ishiidha. Isi argeetanan anis dammoo nan danda'a nan godha jedhee ofirratti hojjechuu qabe. Isa booda akkam godhu dammoo godhaa jira. Ammas baay'een hojjechaa jira. Dargaggoo Shifarraw haala mijataa yoo argate gara fuula duraattis hojii isaa babal'isuun ogummaa kanaan biyya isaaf bu'aa buusuu akka barbaadu himama. Gara fuulduraatti hojiiwwan akkanaa kana sharaa irratti baay'ee guddisee hojjechuu jabeessee akka jarri hunduu saalinni gurguddaan hojjechaa jiru kan anis akkasitti guddisee hojjechuudhaaf haalli kiyya gara fuuldura. Addee Alam Geetaachoo hundeessituu dhaabbata leenjii fakkii Alam jedhamuuti. Barsiisaa dargaggoo Shifarraw yoo taatu, dargaggoo Shifarraw barattoota kaan caalaatti ogummaa isaa kan jaallatuu fi dandeettii addaa nama qabu akka ta'e himti. እጅግ በጣም ትልቅ አቅም ነው ያለው። ወደ እኔ የመጣው በቅርቡ ነው የመጣው። dandeettii guddaa nama qabudha. Gara mana barumsaa koo erga dhufee yeroo dhiyoo ta'us hojiiwwan gurguddoo hojjeteera. Hojiin isaa lafa jira. Ilaaluu ni dandeessu. Ogummaa kanaaf uumamaan nama kennamedha. Ogummaa kana cinattis naamusa gaarii nama qabu. Gara laafummaan isaa ammoo caalmaatti akka jaallatamu isa taasiseera.